Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatii Waaqayyo kan jaallattan Waaqayyo gooftaan hanga du'aatti kan isin jaallate ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii maqaa Waaqayyootiin akkam ooltanii akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan nagaa koodha galata Waaqayyoo isaaf haa galatu. Egaan maatii Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu sagaleen kun kan isinitti dhaga'amu hundumti keessaniyyuu sagalicha kana share waliif gochuutiin akka wal biraan geessan kabajaanan isin gaafadha. Warri YouTube kootiif haaraa taatan immoo subscribe gochuutiin YouTube kiyya maatii akkanaaf taatanan isiniin jedha. Warri viidiyochi kun isinitti tole share gochuutiin comment like gochuutiin akka wal biraan geessanan isiniin jedha maatii Waaqayyoo. Itti aansuudhaan akkuma beekamu biyya keenya Itoophiyaa keessatti akkuma hundumti keenya iyyuu beeknu sababa obboleessa keenya artist Haacaaluu Hundeessaa boqachuu isaatiin sababeeffachuutiin manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo rakkoowwan hedduu keessa akka jirtuu fi baay'ee rakkina cimaa keessa akka jirtudha jechuudha kan odeeffanne. Hundumti keessan iyyuu miidiyaawwan garaagaraa irratti kanuma argitan jechuudha. Wanti nama natti dhaga'amee too har'a kan dubbadhu na taasise yoo jiraate waa'ee qulqulleettii mana amantaati. Qulqulleettiin mana amantaa yeroo kamiyyuu wanti tokko yoo sababa yoo ta'e kan tuqamu kan reebbamu qulqulleettii mana amantaati. Kan arrafamu kan ibiddi itti qabatu kan gubamu qulqulleettii mana amantaati. Maaliif ta'e kun? Maaliif hanga yoomitti ta'a kun? Duris abboonni keenya Ortodoksii Tawaahidoodhaaf du'anii lubbuu isaanii dabarsanii lafee isaanii caccabsanii dhiiga isaanii lolaasanii Ortodoksii Tawaahidoo asiin nu ga'an. Kana boodas immoo wareegamummaan itti fufa. Nuti Ortodoksii Kiristaana kan jedhamne gaafa fannoo morma keenya irratti fannoo kana baannu qormaata baanne jechaadha. Qormaata kan baanne gaafa fannoo kana morma keenya irratti baannudha. Kanaaf itti fufa. Nuti immoo ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo har'as borus wareegamummaan akkuma itti fufetti jira. Kanaaf duubatti hin jedhina ijoolleen Tawaahidoo. Isaan yoo cuubee hidhatan iyyuu isaan yoo qawwee hidhatan isinis hidhadhaa meeshaa keessan. Meeshaan Ortodoksii Tawaahidoo maalidha? Kadhannaadha. Meeshaan Ortodoksii Tawaahidoo maalidha? Tsoomiidha. Isinis hidhadhaa meeshaa keessan tsoomaa tsalliyaa kadhadhaa waa'ee biyya keenyaaf hin rafnu. Manni amantaa gubateera. Kiristaanonni du'aniiru. Nuti yoo maal gochuu qabna? Nuti yoo duuneyyuu hin jiraanna. Har'a yoo duuneyyuu nuti jiraattota. Kanaaf ijoolleen Tawaahidoo hundumti keessaniyyuu iddoo jirtanii mana amantaawwan gubatan hunduma ijaaruudhaaf akka kaatanan isiniin jedha. Ergaan kiyya inni guddaan jechuudha. Mana amantaa gubate deebisnee ijaaruu qabna. Deebisnee isaan tokko gubanii nuti lama goonee ijaaruu qabna. Adaraa keessan Oromoon erga yoomii nama ajjeesa? Maaliif nama ajjeesa? Oromoo miti inni nama ajjeesu. Inni nama ajjeesu Oromoo miti. Oromoodha ofiin jedheetu Tawaahidoo balleessuudhaaf ka'e. Inni garuu nama miti. Oromoon safuu beeka. Oromoon nama hin tuqu. Oromoon yoo nama tuqan yoo tuqan malee nama hin tuqu. Isaan kun garuu Oromoodha ofiin jechuutiin Tawaahidoo balleessuudhaan kan ka'an mana hin beekamne nama eenyummaan isaa hin beekamnedha namni kun jechuudha. Kanaaf Oromoo warri taatan warroonni otoo isiniin galinis otoo hin beekin jechuudha. Otoo hin beekin jara kana deeggartan jiraachuu dandeessu. Amaaraan nurraa yaa ba'u. Qooyi isin eenyudha isin? Amaaraan nurraa yaa ba'u. Eessatti ba'a? Biyyi kana eenyutu biyya uume? Waaqayyo miti. Waaqayyo yeroo nu fayyisu ati Amaaradha ati Oromoodha jedheetu Oromoodha akkobaatti du'ee Amaaradha hin duune. Tigreedhaa fannifamee Amaaradha Oromoodhaa fannifamuu dide Yesuus Kiristoos Waaqayyo hunduma ija tokkoon ilaala. Nuti immoo kirrii morma keenya irratti hidhannee ajjeesi rukuti Itoophiyaa daawon inaffar baay'ee nama qaanessa dhuguma Waaqayyo dubbachuudhaaf jechuudha wantoonni akkanaa kun jechuun akkanaa kun. Nuti batalee warroonni daawon jenneetoo magaalaa keessatti iddoo adda addaatti hiriira baanee biyya wal nyaachisnu kuni Waaqayyo nuuf haa dhiisu hunduma keenyaaf. Eenyudha isin? Itoophiyaa daawon hoggaa jettanii eessatti deemuudhaaf ishii maal ta'uudhaaf?
Itoophiyaa daawun gaafa gootan isin immoo eessa dhaqxu maal hojjechuudhaaf eessatti galuudhaaf isin warri har'aaf biyya ormaa keessa jiraachuu dandeessu garuu boru immoo eessatti galuudhaaf maaliif yaanni maaliif fageessineetoo yaanni har'as immoo jechuudha warroonni dhiiga namaa dhangalaasan warroonni lubbuu namaa dabarsan mee adaraa keessan yaada kuni beekumsa miti kuni beekuu miti mee dhala namaa ta'ee sammuu namni sammuu qabu akkamitti nama lubbuu namaa baasee akka shunkurtiitti nama kattafa kuni beekumsa kuni nama sammuu qabu miti kuni yaaduu dhabuudha sammuu dhabuudha malee dhalli namaa nama ta'ee lubbuu namaa hin baasu kanaaf warroota akkasii warroota lubbuu namaa baasan kana warroota mana amantaa ortodoksii tawaahidoo gubaatoo jiran kana ibiddaan gubaatoo jiran kana nuti immoo mana amantaa isaan tokko guban nuti lama goonee ijaarree isaan gubuu qabna yoon isiniin jedhu ibiddaan miti nuti kan isaan gubu diinni yoo nuti waan gaarii hojjenne hin gubata yoo nuti waan gaarii hojjenne yoo nuti wal jaalanne yoo nuti tokkummaa uumne diinni hin gubata maaliif diinni waan gaarii hojjechuu hin jaalatu waan ta'eef kanaaf nuti immoo maal gochuu qabna diina warroota nu guban sana warroota mana amantaa ortodoksii tawaahidoo gubuudhaaf waan gaarii hojjechuu qabna mana amantaa isaan gubasan nuti deebisnee ijaaruu qabna gaafa san isaan hin gubatu kanaaf obboloota koo aasaa isinitti baay'isuu hin barbaadu iddoo jirtanitti kadhannaadhaan jabaadhaa wanta qabdanirra yoo duune omaa miti duuti inafu eenyumtiyyuu lafa kanarratti dhaabbateetoo kanafu hin jiru waa'ee tawaahidootiif qulqulloonni hedduun wareegamaniitiin jiru waa'ee tawaahidootiif namoonni hedduun namoonni qulqulloonni namoonni baay'eetti barbaachisoo ta'an waa'ee tawaahidootiif wareegamanii jiru nuti sarra yoo wareegamne maaltu nutti bada arganneeti carraa akkanaa argannee miti hin argamu carraan akkanaa duuti keenya in oolu har'as borus hin duuna yoo har'a du'uu baanne boru du'uun keenya in oolu erga du'uun keenya in oolle immoo amantaa keenyaaf du'uudha ardas borustaanan warroota sin sodaachisan warroota kirri keessan ilaalanii kirri keessan kutaa siniin jedhanii in kutina morma keessan wajjin haa fudhatani amma dandeenyu wanti nuti gochuu dandeenyu hamma guyyaan keenya geessutti hanga guyyaan keenya lafa kanarraa wareegamuudhanis ta'u karaa kamiiniyyuu lafa kanarraa darbutti waan gaarii haa hojjennu mee walaa jaalannu tawaahidoon maal nu goote mee maaluma nama balleessite tawaahidoon jaalala labsite tokkummaa labsite nageenya labsite Itoophiyaadhaaf kan kadhattu nageenya biyya tokkummaa biyyaa kan kadhattu ortodoksii tawaahidoon manni amantaa maal nama goote maal isaan balleessiteeti tole gaa erga jedhanii haa ta'u nuti immoo kiristaana amma taanetti qormaata amma qabnutti hin fudhanna kanaaf hanga guyyaan ga'utti hanga waaqayyoon hunduma isaa sirreessutti nuti immoo jabaachuu qabna meeshaa keenya hidhachuu qabna amantaa keenya ortodoksii tawaahidoo mootummaa miti kan nuuf eegu nuti eeggachuu qabna amantaa keenya yaa maatii waaqayyoo bakka jirtanii ka'aatii amantaa keessan eeggadhaa mootummaan nuuf eegaan jiru waan ta'eef kadhannaadhaan jabaadhaa mana amantaa gubate immoo deebisnee yaa ijaaru kana waadaa waliif haa gallu mana amantaa tokkicha gubate nuti lama goonee ijaaruu nurra jiraata isa kanan isiniin jedhaa oduu isinittiin baay'isuu fayyaa ta'aa kadhannaa keessaniin jabaadhaa amantaan keenya ortodoksii tawaahidoon hin baddu tokkummaa tawaahidootiif tokkummaa Itoophiyaa fi waa'ee amantaa keenyatiif kadhadhaa yeroo kamiyyuu galanni waaqayyoof haa ta'u